dhaabbatee na laale iskootu jedheen. Akkana waamee ofitti akka poolisaa kanatti iskootu jedheen akkanatti ofittas. Laddakii yeroo jedhe akkana na laalee ka'ee haadha faate. Ara bannaa tachi taa'u godha. Namoota bannaa. Namoota namoota. Akka namboonni ashaangulliitiin. Mana mana qabda shannaa shanii. Akka mana ashaangulliitiin osoo isin lubbuun jirtan. Bas. Galatooma man makiyyatti bakka banne wayni narraa fudhachiifta wallahi. Bas jedha. Isin yoo dhuftu wayni manarra lakkaatti hoo. Wallahi. Abboottu godha jira dhabiib. Irraanaa deebisaa warri as jirtan wallahi wayniti. Kan qabdi. Ani arabni hadhan maraattee asitti badda'oota jira balbala jala na caffarti. Ayyaana isaanii san korkor godhaa jiran na fakkaate. Kunoo bar asi balbal masgiida jalatti bar tankaarfi takka seentee masgiida ola seentoo asitti akkana caffarani bar. Akkasuma jarri masgiida ajaa qabdi. Taaftaaf godha hundi keessanuyyuu taaftaaf godhaatti namoosisa. Yaada faati amma carraan jiru ati amma asitti deebitee natti heerumuudha moo Ameerikaa deemuudha re? Asuun samoona kana laali ka hin heeruma sikkooman heeruma yoo itti luka kana waliin dhoofti garaan lafa garagaltee ciiftee firaashii irratti akkana garaan lafa garagaltee ciiftee sikkooman doo isii akkasi miira keessa galchee beekaan. Halkan itti haasa'e yoon. Bar halkan itti haasa'e gisee achi tiktok irra dhuftee ittuu miira keessa galtee sikkooman doo wayi dhiirti teenatu wallaa nu jiraadha takka wallahi. Akkana warwaachifta wallahi maashaallah rabbi sinirraa haa jaalatu. Azara jirti arsi dhageeffata arti kuno. Anka jedhu tuffiin isiin ummata musliimaa irraa qabdu maali inni kan asraan guyyaa jimaa taateen sirba ganurra dhiisuudhaaf sirba gadhiisaa ummata keetii himi daqiiqaa muraasa booda kayyattu. Halo maal beeka? Guys, yoo nasraa mataa ka garagalchanii raggadhe mataa isii yoo ka garagalchanii raggadhe anumaa miti. Akkamitti isin guyyaa jummaatiin sirba gadhiifti isin irratti? Sanuyyuu barre ofii sirba maqaa ofiitiin baafte feemisoonni arsii tokkichisaa keessan jirtu. Asliin keessan jiru reediin keessan jiru. Wayi haati haadha keessan jiru. Sila sibiilli. Amma badhaite? Wallaa kaameraa akkanan duuba garagaltee luka isii kun jilbaa gadiin argitaa gisee isin teettee fincaattu namni tokko waraabeen jiru allii biyya la ture jechuudha. Ammaa waraabanii gadhiisan osoo jedhu. Amma kun waa asirratti taasee jennaan osoo amma gisee asirraa gabbee viidiyoo kiyya argaana. Kaleessa dheengadda mootii qoba taasee jennaan wallaahi asirraa yoo gabbuu feesbuukii gubbaa sheerna godhan fidanii. Amma waraanni akkami waraanni keessan qabbanaa'e? Waraana amma moorat deebisee jira. Warra garee kiyyaa waraana moorat deebisee jira. Lolli kiyya kan waraanni kiyya kan tiktokiidha yeroodhaaf mooraa isaaniitti deebi'anii qawwee lafa kaa'anii jiranii waraana isaanii jechuudha. Yeroodhaan booda ammoo hin deebi'ama yoo ta'eetiin jedhe akka deebinee waraana bifa haarayaan bannu asumaan isin beeksifna. Gaafa waraana bannu ammoo isin beeksifna. Isin sim jettanii lafa kaatanii banina anatu isin beeksisa waraana. Lola ana isin beeksisa. Waraanni kun jechuun hoogganaa qabaayidha. Wannoodhaan dursama asuudhaan durfama. Edaa kanaaf arsitti malee neerumu jetti deengadda mana kiyya dhuftee arsitti malee neerumu hunduu anaan jetti ol seente. Isin immoo jinni arsitti tudhaye. Bontu koolo ana welcome. Amma laal qixaayi tokkoffaa yoo si mo'addee jedhee ufnaa fannifta. Laala hin qabu seerraa hin qabu ani uffanni sun fedhu lubbuuf barbaada. Kanas bakka waan biraa si qaxxaa qabi. Annaman qabuun barbaadu ani kitaati makan keetu shuwaal. Ati haadha Kaalidii dhiiftee yoom wal fuuna qoy? Kokkitti biyyee fuudhatu biyyeen si haa fuutu. Yaa obboleessa kiyya dhageeffadhu. Akkana naan jedhanii sheer naa godhanii dafanii haati faatee isa qaba jettee ani koo bultiin adii guffeetti waraana qabu ani miskintittiin waraana namni banuuf hin jiru. Isin baadiyyaa jirti gana eenyutu waraana banee narraa si dhoogaa jecha akkasii jettan.
jecha kamii Taaptaapuudha warra jiru. Dabboonaa qaba jettee. anama dhiira Jettee. anama dhiira jechuudha dhiira tiktokii tana irra baradhee irra dhiirtii yaa rabbii kiyya abjuudhaan illee na afoo hin fidin jedhu eenyu beektaa Muhammad bin Aljazeera rabbi abjuudhaan illee na afoo hin fidin abjumaan illee rabbi natti hin fidin Maal si godhe sabboonaa maali? itti aansee jechuudha kumeekso rabbiin natti hin fidin kumeekso yookaan ammoo obbo Lis rabbiin natti hin fidin jara tana lamaan Maaliif koy? kumeekso illee hidhii isaa xiqqisiingiif hin taane hidhii dheerata taata Kofilee kukaraa mannaa ta'e. Kumeessa isaatti yoo kiisingii taane. Maa waati kiisingii godha isa kiisingii si godha. Hai, an abbaa manaa kiyya dhungachuu gahee hin qabu. Maarree waa afaan muluu itti galchitee dhungataa. Hai, isa kiisingi si godha. Maal inni kiisingi na godhan hin du'e irra faane. Silaayyuu maarree yoo san afaan walitti qabatu jettani waa afaan haa godhee oola. La. Diqqeenna obboleessa kiyya tokkotu jira beektanii. Maazariin gisee na dhiiftee gabaa dhattu. Gaayis ababa sadi. Maazariin na dhiiftee gabaa deemu. Sadi naa kenna walitti Akka malee kana booya. Akka malee kan. An xiqqoodha saniyyuu bari. Maazariin na gattee deemti mataa na nyaata. Maal godha sini fakkaate. Raffisee ka'ee hidhii isaa kana hodha jala taa'ee yaani. Hidhii isaa tana afaan kaadhee hidhii isaa tana luuga hidhisee. Yoo hidhii ati hidhii qabdee hidhii hoote hin caddise. Hidhii tana osoo hodho obboleessa kiyya jechuudha. Hidhiin isaatu nama kun akkana geetti. Ijoollee ta'e nama. Gaayis abaaboo sadi namni gara garaa. Baay'ee amma kumeessoo Taasiyaa gubbaa kana taa'artan.